الشمارة كفوني جوتن توتا في كبدل تقول ما أرى مرتكزني نجاكو اللي سباكن أمرا مدو إذن حبوز نجا رمضان اللي بدت سنين دهي بدا في ومرتان نجاهني سنجا هيكمف برمح إن شاء الله يا رب جده ربي نقول حاجراته برمح إفتان توكمت تافه أنا ربنا تنتيسن الرزان توبي يوكين منيران سعيد وأنا سنجافة رتجرا ولا يا بليان كيا نتو هندين ورك يسطور بيا أم باكس جركون هدو تكو وركينا نفشين كماني هدو تكو نيادني كي أما بالبلي وركينا دبسني مالي جولن رتي تركما خلاف أبا هنيا لما تهين أرجنو وبليسا فبلتي هنيا المهنيا لما هن أرجنو كما كمو جابي فتشورا kasih ninja obboleetni teessan hadhaa roozaan okaasheenaa isii keessa dabarsatillee isiniif takka isiniif dhahuuf abdiin qaba isinillee kana dhageeffatan abdii isinirraa qaba hadha ani waa xiqqoo takka jechuun waan xiqqoollee miti waan guddoodha wallahi obboleessa kiyya kan jedhamu erga amma amata lama keessa jira jalqaba sheenaa hedduu bas waan takkas darbanii jira miriyaa daawwattoota keenya شينا سنتي أما أبليس هي كنا عبد الرحمن سعيد أمان جامع بيد الوتصال بالي كيسا أنا دمبل أنا قاسراتي جامنا وبردم بالي روبتكما إن شاء الله يا رب جي إذا كنا إرجع دمنت من جنة أمتا لما فكيس جرة يا أبليان كيا وان هدو قرار منياتو أمان تياتني umantiya jalqaba kan nu guddiste bakka kana nu geette abbama keenya maleedha abbaa keenya osoo qabnu dhabne abbaan keenya jechuudha nima jira osoo nu bira hin jiru jechuudha hin jira miti fakkeenyaaf biyya namarraa bahee maaju abbaan kiyya ergaa biyya hambee amata akkana kudha wayi keessa jira alhamdulillah lubbuun jira ijaanis arginee jirra warri ijaan arganii fayyadaan alhamdulillah arginee jirra yaa daawwattoota keenya amma jalqaba anaaf abbaa kiyyaaf anattu hangafa abbaa kiyya laala je'eetiniin anis ka'eetiniin abbaa kiyya barbaacha deemee jechuudha jalqaba abbaa kiyya kana akka midhaanii beelahee akka bishaanii dheebodde addunyaa tanarraa jechuudha wanti akka haadhaa fi abbaa nama qoccoo jiru. daawwattoota hanya dhiifama nyaata nama qocca'uun jiru ani bas akaakayyuu fi akka guyyaan na guddise hedduu jechuudha hin jiraa meeree abbaa kana bas akkoo fi akaakayyuun kiyya waan na guddisaniif ka abbaan nama argatee jiraachuun isin biratti hedduu jechuun tokkuma waan ta'eef keessattuu abbaa kiyya kana haati isheenaa hedduu gara nama nyaatu inshallah kana abbaa kiyya kana tokko qofa qabdi haati isaa jechuudha abbaa kiyya kana tokko qabdi sanuma haaluma tatta'een ka'eetiniin erga biyyarraa bahee amma kudha afur akkana keessa immoo kudha afur akkana keessa jira isa tokko qabdi abbaan keellee haadha ofii kanaa jechuun nahannee kiliin isin na guddifatte jechuudha akkutiyata hedduu lubbuudhaan lubbutiyaa osoo baasoon danda'e haadhaaf abbaa keessanii numa baasanii wanni akka haadhaaf abbaa hin jiru akkasitti abbaa kee kana argattee osoo bira olii gaddeemu osoo bira olii gaddeemu jechuudha abbaa kiyya kana gatii haadha akkootii sana biraa deeme ergaa biraa deeme numaan bilbilaa fi numaan dubbisaa anaa nyaatu daawwattoota keenya hedduu inni biyya kanarraa biyyatti erga jechuudha isa malee hin qabdu haati isaa abbaa kee kana jechuudha isaa isiniif himee wanta nurraa hunda uwwisuutu musuutaan isiniif ibsaa akkasiin daawwattee dhabdii isinirraa qaba
hiccuu inni jechuudha asii kaaseetiniin gara biyyaa ergee haati isaa abbaa kiyya kana jechuudha. Keessattuu warri biyya alaatti turtan kanaadhaaf abbaa keessan osoo bilbiltanii hedduu namatti tola. Hin qabdu hiccuu inni abbaan kee kun haadha ofiitii asii ergee akkootii tana guddistana ergee wallahi keetteetiniin achitti jechuudha akka wanni jechuudha maali sila sheenaa duraanii ka dabarsan kan Yuusuf abbaan isaa hiccuu isaa olatee hiccuu Yuusuf argeetiniin ijji isaa banamtee sun akkasitti jaantaa keessa keettee achi fuuteetiniin hafuura abbaa kiyya maqaan isaa Sa'idii kiyya jettee olattee jechuudha. Akkasumas abbaan kiyya kun illee nullee gatee nu biraa deeme obboleeyyan tiyya ummaan tiyya nuti nama 4 dhalte arfan kana keessa tokko hin du'e nuti nama 3 jirra. Ummaan tiyyaan akkuma nu guddifate ummaan tiyya tana dhalte ammoo ijoollee 2 dhiiraa guddiste. Ka guddiste ijoollee kana abbaan keenya waan kun biyya alaa jiruuf gatee jechuudha. Deemee biyya alaa jiruuf ummaan tiyya tana erga guddiste ijoollee sana wallahi tokko olitti keessattuu warra beeytan illee nama beeytan tokko olitti tokko walitti guddiste. Itti miidhamtee itti waamee qatatee itti cabdee yeroon isaa jiraaf jetteetiin deeme yoo inni isaa hafuura isaa dhabduu manjeetuun hedduu kalaas amma dhiyeen haala bilbilanii nuti bilbilumaa koo dubbisuu sodaannee jirra hin bootti bas waan jechuun wallaallee jalqabaa jechuudha. Abbaan kee akkasitti nu gatee nu biraa deemee akka nuti sadarkaa kanarra genne isiniif hima. Inni deemnaaniin anis abbaa kiyyan barbaadadha haga yoomiin ummaan tiyya qophaa isii jiraatti haga yoomiin akkoon tiyyaa fi akayyuun kiyya kun kana guddisan kun haga yoomiin isaa jedhaniitiin ni boona akayyuun kiyya kun osoo isaa jechuu boo ijjisaa jaamtuuf deemti jechuudha. Haati isaas akkasuma jechuudha. Inni daawwattoota keenya amma anis natti dhagahame namni keessattuu abbaan bira hin jirre kun waan fedhe ta'ee maqaa sandabu waan hunda sandabu alhamdulillah akka taalisaanii sasgeene anis of beekee guddadheetiniin waa hedduu waa baay'ee argeetiniin jira. Akkasumas anis abbaa kiyya kana barbaaduun qaba kan jiru biyya deeme jechuudha. Alhamdulillah nagaan abbaa kiyya agarsiisee jira rabbii kiyya galanni haa ta'u. Akkasuma obboleessa kiyyallee kanarraan dhalate ana hangafa anis miiraan niyyuu abbaa ofii argite nullee abbaa keenya arguu qabna jedhanii akkasitti ka'ee obboleessi kiyya kun waan akkana deemee amata lama akkana gahe obboleessi kiyya kun na duubaan dhufe alhamdulillah innis argee akkasitti nu birantillee karaa Suudii kana deeme jechuudha. Amma erga dhabnee hafuura isaa dhabnee jechuudha amata lama keessa jirra. Abdurrahmaaniin warri beeytanii obboleessa kiyya kana yookaan argitan taate suuraa isaallee isinitti agarsiisa lakkoofsa bilbilaallee isiniif ergina warri argitan koomentii jalatti naa barreessa. Maqaan kiyyallee Muniira Said akkuma isiniin jeessanii maqaa yuutuuba kiyyallee Roozaatuuf jedhama. Yaa daawwattoota keenya ummaan tiyya dhukkubeetiin sammuu isaatiin hospitaala ciistii rabbiif jedhaatiin rabbi keessaniif jedhan haadhaaf abbaan ofiitu jechuun waan qalbii miti beeytanii akka nu bira dhaabbatan abdiin isin bira qaba. Obboleessa kiyya kanallee akkana argitanii waliif sheer gootanii amaana rabbii isinitti haa taatu amaana rabbii hin jajjabaatti. Akkasumas akka ummaatiyyallee rabbiin haga saniifuyyuu garaan waadhalee kun hedduu rarraafamaadha. Garaan waadhalee kun hin taa'u nuti xiqqoo haa turu miicaan kun yookaan beekeetumaan ofirraa ribeetiin jechuun uffatee fa'aa jira xiqqoo haa turu jennanii isii san ummaan tiyatuun obsu dadhabdeetiin jirti. Maaliif waa baay'eetti taatee sa'aatiin isii yeroon isin jiraaf jedhee cabee itti deemee waan hedduu taateetiin achi keessatti kophaa isii abbaa malee osoo qabnu dhabne guddistee waan taateef kanaaf heddummaan tiyya amma sababa saniin hedduu dhukkubeetiin jira. Sababa mucaa kana dhabdee hedduu dhukkubeetiin jira. Yaa daawwattoota keenya nuti warri haadhaaf abbaa bira hin jirre keessattuu warri haadhaaf abbaa keessan biraa baatanii turtanii amata hedduu turtan wallaahi hedduu yaa mee dubbisa waan mallaqalee takka hin erginaafi sagalee isaanii yoo dhageettan isin gaha jechuudha. Haadhaaf abbaan fi qalbii miti haadhaaf abbaan fi taphaa miti
يا جرو الدنيا تون هنقول تمتوني تقول بنتين من الدنيا أنا فتيها فنجرو يجرا قمصاني هذا فباغنيا نما فكانيا فاما والله هذا فباغنيا ونكي دلان بياباني دل دبرتين باكنا قدامنا جاني مثلا ورقة جانغان أصو هذا فباغنيا يرو تكايجو سريرة بوك أجيسني yeroo takka miila isaanii dhiibne yaa baba kiyya yaa ummati yaa siriirra nu taa'ine yaa fuula fudhadhu osoo jenneen wallahi irra jirti alhamdulillah nu hunduu kanan beeku waan hunda arginee jirra waan hunda arguunis bareeda waan ta'e hundatu hin gaddina carraa keenyattis hin gaddina alhamdulillah hin jirna wanta nutti dhufe gaddaaf gammachuu kennallee shukrii rabbitti galfannaa yaa daawwattoota keenya akkasitti akka abbaa kiyya kanallee hin galcha ka jennee nuti dhufne nuuf hin mijoofne haalli karaa kana saalli jirus nu mijoofne inshallah abbaan kiyya kanallee akka kara biyyaa deebi'ee akka inni kara biyyaa deebi'ee nagaan haadhaaf abbaa isaa sana akkasitti boonii kise haadha mana isaa achi keessatti cabdee isaa fi jettee ijoollee isaa guddisuu jettee wanni jettee achi keessatti miidhamsanii akka argu abbaan kiyyallee akka inni gahaan biyyatti galu du'aa godha isin jaa daawwattoota kiyya ummaan tiyya sanillee inshallah akka rabbiin agasanii qincamu inshallah yawma ta'u sabri kennuuf du'aa godha warri keessattuu wanta isiniif dhaamuu barbaade warri Saudi Arabiyaa jirta warri Saudi Arabiyaa keessatti argamtan isin hundi keessan amaana rabbii isinitti haa taatu Abdurrahman Sa'id Amaan jedha suuraa isaalles gadi isiniif wanni godha Abdurrahman Sa'id jedhaatanii barbaada wal iyyaafadhaatanii yaa obboleeyyan kiyya mee akkasitti barbaada lakkoofsa bilbilaalee isiniif ergina obboleessa kiyya kana yoo argitan taate akka hafuuraan itti gootanii akka ummaan tiyyallee hafuurri sii gaddeebi'u warri biyya biraa keessatti jirtan du'aa'ii caalee jiru du'aa'ii dhaabbataa isin jaa warri Saudi Arabiyaa keessatti hojjechaan amaanaa isinitti haa taatu warri kun ammoo du'aa'iidhaan wanti du'aa'ii caalee jiru du'aa'iidhaan bira dhaabbadhaa koomintii naa barreessaa isin jaa yaa daawwattoota keenya roozaatu jettanillee akka laayikillee sabskiraayibille naawwatan abdii isinirraa qaba wal cinaa dhaabbannaa wal guddisnaa yaa ilmaan Oromoo anis bas waan xiqqoon sagaleen keessi kiyya na cabeef obboleessa kiyya kanaaf jechuudha obboleessa kiyya kana walla gaafa inni biyyarra dhufu abbaan kiyya isa barbaadachuu akka abbaan jiru abbaan kiyya kunis isa arga jedhee osoo isa barbaadu torbe tokko dhukkubsatee alagalee alhamdulillah ijaan wal arganii wal biraa deemanii kun wal dhabuun kun amma abbaan keessa akkasuma yaadarra jira keessa haadhattuu miidhaa irra jira malee abbaan keessatti nama obsa anis obboleettiin isaa hedduu gaafa inni biyyaa dhufu ullis akkanatti hedduu cinqamaa ture hedduu wal basanatti dhagahamaa ture malee isaa jechuudhaan dubbatee tiniin ummatiis gammachiisee sagalee basaa kun haala hin jira waan hunjee kanas hedduu nuti tola jechuudha daawwattoota keenya qaba akkana cidhaas dhaabbattanii na jajjabeessanii du'aayii waliif goonaa garuu amaanaa rabbii isinitti haa taatu sheer laayik walii godhaa wanti amaanaa caaleen jiru obboleessi kiyya kun akka argamuu fi lakkoofsa isiniif ergina akkas yaa daawwattoota keenya waan nu daawwattaniifillee galatooma ramadaana kanallee kan ammata dhufuu ittiin nu gahu rabbiin nuuf haa godhu nagaan keessattuu warra haadhaaf abbaa ofii bira soomanu warra haadhaaf abbaa keenya yaada bahee isaan biratti dabarsuu rabbiin nu haa godhu keessattuu hin beeknaa nuti warra jalqabaa fi seensa dhiiga kana namni haadhaaf abbaa ofii yaadannee jiru namni haadhaaf abbaa ofii inuma hin yaadannee jiru yaada kanas rabbiin nurraa haa baasu rakkooteen hunda rabbiin nuuf haa furuun jaa warri biyya ambaa keessa jiru hundi keenyaa rabbiin ija rahmataatiin nu haa laalu osoo amantiif dhugaa hin jenne nagaan koo qilleensa kan onirraa maddee isin haboo isin jaa obboleessa kiyya akkanaa barbaaddanii naaf himtanii ummaatiyyaa fi baaba kiyya anis obboleettiin isaa keessa kiyya akka gammadu akka isin nagoosisan abdiin qabaa daawwattoota kiyya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد دراما كي هردوستان مالي ودان كنت هنا جدا يا دبلي سخية خناني ودان كنت دراما اتفوفا نقنا شينا حدو قرانا ما اتفوفا هردفا اسنين جا واني ادام مري كابلي سخية خنا اسني في ارجيفي
obboleessa kiyya kana obsu waan hin dadhabee fi waan uummantii dadhabdee fi abbaa keessa dadhabeef kanaafin jidduu muree buusee diraamaan itti fufaa nu daawwadhaa isinin jaa nagaa naaf jiraadhaa wanti ilmaan Oromoo isin jaaladha.